Tolee akkam fayyaa tolee akkam fayyaa keetii nagumaa jirtaan nagaa godha kada darbii maashaallah akkam shabagaa argattee. Ayyeen sabboontuu koo nagaa keetii jirtaa bareedduu koo ani nagaadhaa. Rabbitti haa tolu akkamitti giiftii koo nagaa keetii jirtaa nagaan kee akkami? Ifamaa bilbila yeroo ati bilbiltu turte sirraa hin kaafne kaleessa yeroo ati natti dawwaltee yeroo kaase immoo bakka baay'ee odeessuu nan sodaadhe. Maaliif madaamii kiyya baay'ee walitti buunaa jirraa baay'ee nan lolaa jirti. Sababa kanaaf jechuudha kaleessa waan tokko sitti odeessuudhaaf illee baay'ee biiziin ture. Biizii yeroo siin jiru hojiitti biizii toon ta'in taane attentionii bakka I'm crazy already kanaaf je'een jechuudha. Innaa waan si oksa hin qaba sabboontuu koo baay'ee kee bakka waanuman je'ee sitti himullee sodaa'ee atillee nattillee kaatas je'ee waan ta'e dogoggore sabboontuu koo otuman beekuuti. Ta'as je'ee yaanne bakka waanuma xiqqoo tokko an amma kana dogoggore je'ee hin beeku waggaa amma kana taa'eetiin jechuudha. Garuu waan ta'e ji'a afur moo ji'a shaniin dura ji'a shanii natti fakkaata. Ji'a shaniin dura waan ta'e dogoggore jechuudha. Hamma kana okseetuma taa'an ture namatti simachuu yeroo to'anoo garee keessanittuu hin dabalamne sabboontuu koo. Jechuudha. Malee sochi qabanii miti daftee lubbuu kee baafachuu qabdaa sin. Lee abbee akkam fayyaa keetii nagumaa jirtaan nagaa godhaa bakka fayyaa taatee sin jedhaa rakkoon kee maaliidha rakkinni maalii madaamee jinoo akkamiin walitti buutanii maalidha rakkoon kee rakkoo ulfaataadha ta'ee jennaani osoo madaamee hin dubbatinii ba'ii ijoollee keenya bira dhaqi ijoolleen mana jiru waan ta'eef obboleettiin koo mana jirti rakkoo jabaadha. Waan madaamee jinii walitti si buusee si rakkisu taanaani ammaa deemii siin jedhaa. Jalaa badii deemee galgala yeroo isaan rafanii sawwaaqi dhufee si haa fuudhu duukaa ba'i obboleettii kootti nan himaa ba'i dafteetu lubbuu kee baafachuu qabda jechuudha. Malee sochi qabanii miti daftee lubbuu kee baafachuu qabdaa sin jedha. Yoo fayyaa taate borii jiraattee addunyaadhaaf fakkeenya ta'uu dandeessa waan ta'eef utuu see waa sin godhinii yoo waa balleessite dafiitii ba'i. Hafuura keessan baasniitii nagaatti ta'iitii homaa ittiin dubbatiniitii ba'i bakkee baate jennaan fataa jettee dalagatta homaa rakkinni hin jiru. Yoo rakkoo qabaatte si rakkoo keessana wajjiniin furraa kophaa kee waan furmaataa argattu miti waan ta'eef ba'uuti immoo si furmaataa natti miisiin jedha ishii dhufanii si haa fuudhanii galgala yeroo raftu. Inni jechuudha. Wanti qabu turanii jarri kuni jechuudha. Kan aannan re'ee qabu gaala qabu jarri kuni aannan kan fidu lammii Itoophiyaa ta'e tokkotu jira ture. Inni aannan fiffidaa achumarraanii lakkoofsa keenaa kennii siin dawwalaanaan je'e achumarraan akkamitti siin kennaree kaameraan inni argaa gaafan jedhu. Qadada jara keenyatti godheenii lakkoofsa kosii kennaa jennaan ishee je'e aannan yeroo itti qadaadan jira miti isa keessa lakkoofsa isaa kaa'ee peestaaliitiin immoo keessa kaa'eera aannan sana kan banuun re'aana'a. Achumaan gaafa banee lakkoofsa isaan haayin jedhee wal dubbisnee achiin gaaf tokko akka carraa jechuudha akkuma carraa ta'eetu gaaf tokko qilleensa wayii tokko ufee interneetiin hin jiru ture kaameraan hin mul'atu kaameraan bakkeerraa yeroo waan tokko na mul'ata ture kaameraan hin mul'atu achumarraan inni aannan fidee badaanan eegan jarri kuni aannan gaafa inni fidu manuma duwwa gorree waa goone waa dogoggoree jechuudha achumaan wal xuxxuqne gaafa wal xuxxuqne sanarraan kaasee deemsa keessa anaaf inni jaalala keessa wal gashinee akkasumallee booda irrammoo mucaa maneetii kanaa wajjiniin illee wal xuxuquu jammarree achumaan bakka garaatti na hafe ta'ee hin beeku sabboontuu koo amma akka fufurdachuun ta'ee ani kee baay'ee bos jechuu jammaree egaa garumatti na hafe natti fakkaata erga gaafasiitii wanti dur dubartiin kan jiraa ji'aan miti isallee natti ufe hin beeku jechuudha. Kanaafi garumatti na hafe fakkaata maniitiin hin adoorsisti maal taate kan saanqaa fakkaata maal akka furdatte naan jettee nan dhoksa garaa koo keessatti hin huuqisaa midhaan hin nyaa'u buskuttii kana nyaadha shabbooraa isa jedhan beektamti shabbooraa kana faan nyaa'aa
bakka amma garaa kuufitti achi harkisee hin ta'uu dide fakkaata. Waa buccuu je'eera amma sabboontuu koo suura isaasitti erga egaa akka amantaa isheen onna ajjeesti amma intarneetii narraa kuttee jirti malee intarneetiitu narraa badee miti isheetu narraa kutee isheen immaa warruma manaa yookiin abbaa manaa isheefaatti na shakkite natti fakkaata ani garuu inni dursaanan tuksiise isa gaala isaanii eegu sanadha. Lammii Itoophiyaati lammaffaa irratti ilma isaaniiti jechuudha. Lama ta'eetu baay'annaan ta'een beeku kaan garaatti na hafe malee silaa tokkumaan hafaare gidduumatti miiksii ta'e natti fakkaata. Darbee immoo dafee guddate sabboontu koo ilmadha ta'ee hin beeku. Ilma ta'uu hin oolu. Egaa maal hin beeka waan saayyuu egaa sabboontuu koo kana booddee niitiin kun inni ajjeesti. Gaafa amma ji'a walumaa galatti ji'a afur moo shan fixe natti fakkaata. Gaafa ji'a torba fixe guddata inni ajjeesti. Kanaafuu sabboontuu kun amma iddoo keetti badeetaniini akkuma ta'eetaniini isin biratti badeetanii akkuma ta'eetaniini mucaa sana waamee mucaa koo akkuma ta'etti mucaa koo guddifa'ee sifaanuma galee sabboontuu koo mana keemmoo kutaama tokko naalaa'uutiini kutaama tokko sana naalaa'uu ammoo caakochi keessatti guddifa'eetaniini booddee gara biyya arabaatti deebi'aa malee warri kiyya na arganis na ajjeesu ija warra keenyaas baachuu hin danda'u. Akkasumas immoo sabboontuu koo obboloonni koo otoo ija koon argin na ajjeesu asii achi na ajjeesu otoo ija koon argin jechuudha. Na ajjeesu malee qe'ee isaaniittu nan butani. Haati koo isheen har'a maaloo kootu ija keen argaa otoo isin argiin homaa nan godhiin jettee boosu kun ija isheen na arguun barbaaddu. Kanaaf sabboontuu koo iddoon lixuun qabu suma bira haqeetumaan achuma biyyuma keessa naannoo keessanuma taa'ee mucaa koo guddifa'ee biyya arabaatti deebi'aa hadaraa keessa sabboontuu koo kanuma sitti machuu ufee anuu namatti machuu iyyuu sodaa'ee mucaa goddanyaan koo tokko jirti. Ishee bichatti himeera malee nama tokkottis ximbisiin jennee mee maal naan jetta sabboontuu koo suura isaasii ergamee suura ka'eentanii ture suura isaasii ergaa innoon beeksisa mitiiree. Wayyaa uffa'ee ilaaleetaniin immoo innuu beeksiseeraniitiin narratti bartee jirti lubbuu koo baasuu isheerra. Lookeeshinii naa ergiitii shifeeras naa ergii sabboontuu koo kanas jechuu barbaadamee maannaan jetta. Jedha kun garaan kee guddatee qabalaan buute. Garaan kee guddatee jira. Sirratti bartii laata amma dubartittiitu sirratti hin bahin galgala kana bahi haa ta'u rakkina hin qabu. Wanti bade sila badee kan itti balleessite isaa nama lama wajjin jiraatte balleessite hin ta'u ilmi Oromoo tokkoyyuu yoonikaa yookaan immoo nama farramsiifate malee nama wajjin ciisuun silayyuu haraama waan hin taanedha. Haa ta'u gaa qalbiin namaa nama dogoggortii sila dogoggortee jirta waan ta'eef aarii irratti immoo aarii siif hin dabalu. Haa ta'u bareeda wanti ta'e sila ta'e waan ta'eef namuma ta'e haa dhalatu. Isayyuu immoo dhiira ta'e hin beeku jettaa achirratti dhugaa rabbi sila barbaadaa jirta fakkaata waa malee akkas hin goone. Haa ta'u bareedaadha siin jedha daa'imuma argachuun iyyuu waan guddaadha inni kaan dhabee rakkata. Garuu rabbiin kun immoo wal jala jijjiiraan malee isa dhabuu hin kennu. Isa fedha isaa hin qabne kenna. Haa ta'u bareedaa godhachuun kee isiin jedha. Homaa rakkina qabu obboleettiin koo mana jirti waan ta'eef nama lamatu mana jira. Achi dhaqqii isiin jedha sawwaakallee yookaan inni si dhufee si haa fuudhu yookaan immoo sawwaaka isa dhiyoo kanaan beektaa miti isa birrii itti ergadha naan jette sana. Isatti si himee dhufee si haa fuudhu isiin jedha shi maallaqa ittiin himaa. Nan ergaa fi isarraa irratti kan inni ittiin dhufee si fuudhu halkan yeroo isaan rafanii ba'i homaaf irratti naqaasniiti har'a namtichatti nan himaati galgala kana deddeemaan ijoollee hin fuudhaa fagoodha iddoon kee lookeeshinii ergimi nan laala bakka itti jirtu nan laala lookeeshinii ergiiti isa booddee dhufee si haa fuudhu birrii meeqa akka inni fudhatu nan ilaala homaa rakkina hin qabu amma deessutti mana taa'ii isiin jedha birrii 500 illee taatu. Riyaala 500 illee taatu siin erga si gaa homaa cinqii hin qabdu gaafa deessee raawwattu immoo rabbiin nagaan sii kee gaafa deessee raawwattu immoo atiyyuu ji'a 3 tokko mana teessee dalagaa fudhattee hin galtaa cinqii tokko illee hin qabu siin jedhaa xiqqooma dalagadnee wajjinumaan galla wallaahi mana moo abeeti yaa rabbii kiyya wallaahi manni kiyya guddaadha tirfii narra ba'eeyyu
Homaa rakkinaan qabu kan manaa siin jedhaa iddoo tokko bullaa iddoo tokko nyaanna. Rakkoon qabu manni nama biraayyuu hin ga'aasii miti siin jedha wallaahi biyya arabaatti hin deebitu galee jennaani walii wajjin hojjetannee nagada nagannee yoo ani gabaa dhaqee fidee atiin nagaddaa kalaas hin jiraannaa jechuudha mucaa kee hin guddifatta. Fataadhaa siin jedha homaa rakkina tokko hin qabu baga ta'eetii sammuu kee of cannattee maatiin akkas naan jedhu kana naan jedhu jettee of hin ceephayini gaafa dhalatee mucaan iyyuu haa ta'u hin gammadda gaamma ijaa hin arginitti aartee ofitti maal taata malee homaa rakkina tokko illee hin qabu siin jedha lubbuutii of hin cinqine of hin dararini haa dhuftu ammaa siin jedha ijoolleetti immoo hin himini dhossi. Namni tokko dhaga'u hin qabu ijoollee dhossi ijoolleen bakka qilleensa namni si'anaa dhiiraan iyyuu ulfa namaan jedha waan ta'eedhaaf oduu bakka lafan kaa'u hin hafuufaa fiishkaa hafuufu namatti hin himiniiti adaraa kan kee dhossiiti galgala kana dhufanii si haa fuudhanii ammaan sagalee itti qabee gaafadhaa siin jedha ishee namicha. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu fayyaa keessanii nagumaa jirtu annagaa godha galata rabbii baga jiraattanii. Nama xalabaa jiru ijoollee xalabaa jirtu riyaaduma keessaa magaalaadhuma riyaadii keessaa jechuudha ijoollee xalabaa jirtu baasuu hin dandeessu hidhattanii fuudhuu hin dandeessu magaalichuma keessadhaan iddoo isaan beeku malee lookeeshinii gaafadhee isin ergaa ijoollee wayituun baanaa naan jedhee birrii meeqaan baaftu isiniin jedhanatti maame ijoollee keenya biraa dhaqaniyyuu dalagaa ta'uufi didee jedhanii mucaa tokko madaamiin darartiidhanii dalagaa ta'uufi didee meenaaf himaa yoo baasuu hin dandeessu ta'ee isiniin jedha. Icha dhaggeeffatu yaaddeen gaafadhee jira namichuma dhiyoo kanaati ati itti naaseenatti itti naaseen ofiittaasaa birrii guddaa nu gaafata. Talabaa balleessuun birrii 2000 naaf fakkaata riyaadiin keessi ati hin gaafatin ofii koo gaafadhee kaffalaaf isin jedhe ati nama tokkotti immoo nimine laakka afaan isin baane. Jettee jettee mana teessaa akka nama mana taa'utti hin daladdu shabakaa bitattee shabakaa sii guutee sawwaa qabdaa mini silkichaan cufta rakkoon qabu sii ergaa sii lakkoofsa shabakaan banatta manaayyuun qabu ijoolleen keenya waa'ee rakkoon qabdu fataa itti dhugaa rabbii cinqiin tokko hin jiru akka waan mana haadha keetii jirtutti ilaalta amma galtutti yoo ijoollee argatte galte immoo yoo nan gala malee jettee ijoollee sii barbaada ijoollee birrii riyaala 3,000 fuudhanii galuu ijoollee sii barbaade fuutee galta siin jedhashi. Sabboontuu koo naa jiraadhu waaqayyo umurii kee naaf haa dheeressu atillee nan urgufame. Dhugaa waaqa jiraata takka nan boo'e takka immoo nan urgufame jechuudha. Dhugaa Yesuus Kiristoosiiti sabboontu irra dhugaa waaqa jiraata amma jilbeeffa'ee dhiifama siin jechuutti jira jechuudha. Ati aqeen namichattani magaafati jettuun dafeetiin addaan kutee ani piraankiinsi godhe dhugaa waaqa jiraataati. Ifamoo guddanaa godhe dhugaa waaqayyo piraankiinsi irratti godhe malee homaa tokkollee hin taane ani dhugaa hin daganne hin dagadhusi gara fuulduraattis kaayyoo koo waan hin ba'eef nan beeka. Waan ta'eefi karaa deemaan na ulfeessuu miti dhugaa dubbachuuf gaa'ila koo hanga raawwadhutti baala gachuu hin barbaadu. Asumaan dhiifama guddaa siin ja'a sababaati aqeen namichatti hima jetteef dafeen addaan kutee malee biraankii ajaa'ibaas irratti ejjechuufan ture dhiifama guddaa naa godhi sabboontuu ka dhugaa nan bu'ee foonaadha ko innaa mana yeroo ispeeshaalan na boosiste dhugaa dubbachuuf. Manni koo mana bal'aadha hin jiraattaa naan jettee dhugaa waaqayyooti rabbiin nama keessa jiraatu siyaa taasisu nagaan itti siyaa galchu dhugaa rabbiin siin jaani hin dandeenye Kiristoos piraankiis irratti hojjechuuf garuu hin dandeenye dhugaa waaqaa dhiifama guddaa naa godhi Kiristoosii dhiifama guddaa naa godhi piraankiis gochuuf jedhee bakka garaa kun hin dandeenye dhugaa rabbiimti nagaan si gashee mana kee keessa siyaa jiraachisu ani hin daganne illee ni dhugaa piraankiidha. Piraankiis irratti goone haannaa wajjiniin jechuudha.